شوف ما شاء الله. إذا قلت لكم أوروبا وشوف أوروبا. ها شوف 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 الآن كيف. شوف شوف هذا قصر رئيس بس. هذا قصر رئيس. شوف كيف. شوف الآن شوف. بالله شوف. بالله شوف. شوف لا شوف. شوف يا أخي كيف. شوف ترتيب كيف ما شاء الله. شوف مجانية العاب. وروني أوروبا ديمو حديقة. وروني بيا فرنجي ديمو هويتا. ما شاء الله. وقال سنتي ما شاء الله. مالن جربتني أوروبا أمريكا فان ديما جري يادات ري مال تبيك بيا رباتي يوم قالي جرانا بنا من بيكو أكا جراتا carraa Awurooppaa argachuun danda'a, carraa Ameerikaa argachuun danda'a, diibii wayii mureetu jedhee tana yaadaa ture. Garuu amma immoo kana hundumaayyuu amma kaadaan jira. Laalee jedhu bakka nan barbaachisuun jechaa jira siniif galee. Silaa biyyi keenyayyuu Awurooppaa caalaa jirti. Hindi dhugaa ani kana amma dhugaa isin hin jedhamti. Bakkoota nuti hin argine biyya keenya keessatti dhalanne dhugaa biyya keenya jechuun akkamitti bareeddii dhugaa ijoollee. Biyya akkanaa odoo qabna. Egaa nagaallee hin daganne gammachuutu ol na burraaqsise ashamaa harka fuune kabajamtoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Innaante of jajuu qabna. Ammaan booda ani jechuudha I don't care. Ammaan booda jechuudha nama namichi jarri kiyya naatti dubbannaan jechuudhaan Itoophiyaa waan akkana argi jedhee viidiyoo kanneen itti agarsiisaa jira odoo argitanii. Qaxan ofirraa gochaara sababiin isaa beektu. Biyya kana nan dhufe malee dhugaan siniin jedha biyyi kuni biyyi urufa keenyamma baadiyyaawwan garaagaraa yoo deemanillee magariisa malee daaraa miti. Biyya iddoon biyyeetis qotameetoo midhaan facama malee akka biyya kanaa miti jechuudha. Dhugaan sinitti hima biyyi keenya biyya abbaa fedhee caala jechuudha. Ameerikaa jennaan, Awurooppaa jennaan amma maal jedhe beektanii? Awurooppaa asittiin argee, Awurooppaa Afrikaa keessattiin argee. Awurooppaa Itoophiyaa keessatti argee. Awurooppaa deemuu irraa Itoophiyaa deemuu wayyaa. Itoophiyaa waa hedduu qabdi. Waa'ee kana irra deebi'ee ammas lammataaf asin hojjechaa jira. Yeroo darbeellee namichi miti Saudi Arabiyaa ta'e maal jedhee biyyoota 78 deemee daawwadde keessaa kan akka Itoophiyaa natti tole hin jiru jedhee namichi gaafatu garramamee ajaa'ibamoo maaliif biyyoota kanneen hunda keessaa garuu maaf Itoophiyaa jette jedhee gaafannaan tokkoffaa Itoophiyaan loqonni isaan haasa'an afaan isaanii afaan hedduun biyya san keessanii burqaa. Anuyyuu afaanota 5 ol barachuufis yaaleen jira. Waan nama ajaa'ibu afaanota garaagaraati. Kana bichaa maal jetta? Bunni biyya san keessaa orijinaalidha. Shinii tokko yoo gaafa dhudde akka waan kun daabboo nyaatteeti jedhee gaafa dubbatu akka viidiyoo san sinii qoodee jira jechuudha. Inna ammallee akkuma argitanii yeroo ammaa kana jechuudha. Duraan wanta akkanaa kun hin babal'anne Arabdoonni Itoophiyaa keessa Finfinnee gadi darbanii beekanii yoo dhufanis immoo baay'inaanis hin dhufan ture. Amma garuu yeroo ammaa baay'inaan Itoophiyaan biyyatti deemanii daawwatan biyyoota garaagaraarraa Itoophiyaa deemanii daawwatu eegalamee jira. Jijjiiramni biyyattii keenya waa hedduun jijjiirameera. Anamma jechuudha naannoon ani biyyaa biraa ba'e jechuudha ijoolleen magaalaa aanaa muunessaa magaalaa qarsaa taatan jechuudha. Yeroo ijoolleen amma naannoo sanii dhuftanii waa'ee naannoo sanii koomentii jalattuu naa barreessuu hin dandeettu jijjiirama isaa jechuudha. Akkasumas immoo ani yeroo gizee ani dhufu beekuu fi ammi garaagarummaa fagoo magaalaa qarsaa keessaa odoo dhufte ganaa takka yoo si barsiifne malee akka haarawaatitti hin baddanaan jedhu jechuudha. Inna magaalaan bakka guddate kan duraadhaan baadiyyaadha jedhee tolaalu hundi magaalaa ta'ee jira. Biyyattii saffisaan guddattee jirti. Saffisaan guddina ajaa'ibaarra jirti. Akkasumas immoo bareedina ajaa'ibaarra jirti jechuudha biyyi keenya jechuudha dhugaa waaqayyo. Inna biyya akkanaa qabna. Biyya boonsaa qabna. Gizee jarri isinitti dubbatan jechuudha dhugaan isiniin jedhaanii. Ijatti itti deebisa. Ani ijatti itti deebisa jaratiyya. Maaliif jennaan amma yeroo darbe tokko torbee kana keessa jaratiyyaa wal lolle. Yeroo wal lollu kana sababbiin irratti wal lolles sababa ijoollee ishiitiin. Ijoolleen ishii waa balleessite. Yeroo balleessitu kananii ani immoo itti hime. Yeroo nutti himu ijoolleen kiyya kana hin gootu jettee dubbii natti zoorsisti. Yeroo as natti zoorsistu akkamitti kanan goone ani sobaan dharaanan siin jedhaaree hin jedheen.
jennaan abbaa manaashii namicha tassi himaa yeroo inni dhaga'ee dubbii kana yeroo dhaga'ee tikeetii sitti mureet gara biyya keessi galchaa beekadhu naan jettee na sodaachiste jechuudha. Yeroo ishiin akkas naan jettu ol ka'ee dhaabbadhee tanan deebii maalanti deebise beektu yoon galeen jedheen yoon galee biyya alagaatti miti biyya haadhaaf abbaa kootii biyya dhaloota kootii biyya kan kootitti hangala malee yookaan biyya biraa deemaan jiru. Ani haadhaaf abbaan kiyya na dheebotanii na beela'anii na obsanii taa'u malee beekaa yookaan immoo na jibbanii biyya keetiin akka dhufu hin barbaanne. Ani immoo dharaan jiraachuurraa dhugaa dubbadhee sa'aatii kana tikeetii yoo natti murte ani wanni na sodaachisu tokkollee hin jiru. Ani dhugaarra dhaabbadhee sitti himaa jira waan ta'eef ani dhugaa jirtu sitti hime waan ta'eef maaliif uffata narra jiru kanaan akkuma na argite kanatti yoon biyya kootti gale wanti hundi biyya kan koo keessa jira waan ta'eef hin shakkuu hin jedheen. Dhugaan sinitti maali? Gizee kana deebii takkanatti hin deebisne. Deebii takkanatti hin deebisne na biraa baatee deemte. Innaa ilmashii kan balleechisan booddee irratti kophaatti gaafattee dubbicha amansiistee jechuudha. Argitanii? Yeroo tokko gizee isaan nutti dubbatan gizee isaanii walitti buune akka kunoo waan biyya hin qabne amma tikeettii nutti muranii nu galtu maaliyyoo nu godhu jenneen sodaanna jechuudha. Yoo galle maali? Biyya mana amma jirtu kana qofaa miti biyya Arabaa carraan kee biyya Arabaa yoo ta'e hojii kee dalagaa kee maaragaan dalagdee taanan siraatan dalagdee taanan ati badii tokko hin balleessine taanan badiin karaa isaaniitiin dhufe taanan wanti sodaattu tokkollee hin jiru. Irra dhaabbadheen sinitti himaa wanti sodaattu tokkollee hin jiru. Kanaafuu adaraa keessan biyyoota akkanaa qabna. Kunoo yeroo ammaa biyyoota babbareedduu akkanaa qabna. Kanaafuu wanti shakkinu hin jiru. Biyyi keenya dalagaanis jira. Lafa magaalaa irratti dalagaanis jira. Namni hojjetate akkuma biyya ormaa keessatti galgalaa ganama xaarree jiraachaa jirru kana biyya abbaa ofiittis biyyatti deebineetis gaafa xaarree inuma jiraanna namni jiraachuu hin dadhabu jechuudha. Dhugaan sinitti namni jireenya hin dadhabu. Waaqayyoon kanaan jiraatta yoo namaan jedhe wanti sun hin dhabamu jechuudha. Hunda caala waaqayyo waan namaa kenne isaa kuni kan keeti jedhe waaqayyo lafa namaa godhe bakka san hin hanqatan jechuudha. Kanaaf obboloota koo mataa keessan gadi hin qabatinaa. Ani baay'een gammadeera biyya akkanaa qabaachuu kootti. Dhugaan sin jedha biyyoota keenya wanti hundi isaatu kanatti keessa argamu. Nyaanni biyya keenyatti dalagamu orijinaala. Wanta achi keessa bahu orijinaala. Akkasitti nyaanni amma hojjettee xiqqoo taa'e nyaanni biyya kanaa bar haa ta'uudha malee afaan godhattu sitti mi'aawu. Nyaattu xaamii hin qabu. Wanti isaanii foon hojjeta shunkurtii firee takka ishiidhaa gimmaasha yoo barbaadan lukkuu shunkurtii gimmaashan hojjetu midhaan hin jedhu giddi hin duunuuf nyaachaa jirra malee maalidhaa nyaanni biyya kanaa hin jiru jechuudha akka mataa kootti. Kana fakkaata hordoftoota kiyyaa kanaafuu jechuudha nyaata biyya keenyatti biyya keenyaan boonu qabna. Biyyoota Arabaa keessa duraayyuu wallaalummaadhaaf malee waggaa lama ijoollee hedduu nama waggaa lamaan kan jireenya ofii jijjiirran ni jiru jechuudha. Saniin booda biyya ofiitti galanii hojii nama madaaluun hojjetu jechuudha. Ijoollee tokko dalagaa gaarii odoo qaban osuma hojjetan gabii osuma argatanii biyyoota Arabaa hawwanii biyyoota Arabaa hojii isaanii san gatanii biyyoota Arabaa dhufantu jira. Ergaas gaan immoo gaabbiin gurra fixee gaabbanii maaltu na qalaqqalee na fide jedhanii kan gaabban jiru. Asittuu na bira hin jirtu jechuudha. Kan asitti na bira dhufte dhugaan sinitti himaa biyyatti hojii akkamii qabdi? Hojii san gattee Finfinnee keessatti dalagdi. Hojii san gattee dhufte har'a garuu jireenya gadadoo intarneeta hin bananii fi bilbila hin eeyyamanii fi dhugaan sinin jedha jireenya gadadoo jiraachaa jirti jechuudha. Kan biyya ofii keessatti dalagaa ofii dalagachaa uffata barbaaddeffachaa firii ta'aatu jiraachaa baate asitti garuu mana hidhaa keessa jiraatti. Maallaqa qofaa miti argachuuf kan xaaran sammuun ofii bashannanas hin barbaada waan ta'eef waa hedduudha. Nuti yeroo baay'ee bilbilli kun odoo jiraachuu baate nama hin taa'uu danda'e. Maaliif jennaan dalagaa keenya yoo fixanne iddoo boqonnaa keenyatti
akka waan nama bira dhandhee yookaan immoo urfa wayii deemneeti yoo bilbila laallu. Akkas hordoftoota kiyyaa egaa viidiyoon kiyya akkasumarraan goolabaa turtiin hojiin gootaniif galatooma.